Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hariiroo dippiloomaasii isaanii bakka duriitti deeffachuudhaaf walii galaniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa waamicha bulchaa Itoophiyaatiin sanbata gara Finfinneetti imaluudhaan ministeera muummee Itoophiyaa wajjiniin mari'ataniiru. Gama kanaan aangawoonni Soomaaliyaa, Masrii fi Eertiraa magaalaa Kaayiroo keessatti marii biraa qabu turan. Ammayyuu taanaa gabaasa dabalataa qaba. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand waliin mallatteessitee wal qabatee biyyooti lamaan muddama keessa turan suuta fooyyessaa jiru. Soomaaliyaan baatii 9 dura ture ambaasaddara Itoophiyaa Muktaar Mohammad Waaree kan ariite. Ambaasaddara ofii immoo ofitti waamte. Eegasiis dippiloomaasii Itoophiyaa biraa ariiteetti. Erga Hassan Sheekh Mohammud Finfinnee daawwatanii ministeera muummee Abiy Ahmad waliin erga mari'atan booda garuu hariiroo bakka duriitti deebisuuf walii galaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaan Itoophiyaan ambaasaddara haaraa gara Soomaaliyaa ergite. Moqadishoonis ambaasaddara haaraa gara Finfinnee ergite jedhamee eegama. Baatii darbee jaarsummaa pireezidaantii Turkiin erga dureewwan lamaan araara buusanii booda jilli biyyoota lamaa wal jala deemaa jira. Dureewwan lamaan nageenya irratti waltumsuufis walii galaniiru. Baatii darbee pireezidaantiin Turkii akkaataa waliigaltee biyyoota lamaan Soomaaliyaan ulaa galaanaa Itoophiyaaf kennite jedhanis ammatti kun ifa hin taane. Egeree waliigaltee Soomaalilaandis hin beekamu. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Masrii Soomaaliyaa fi Eertiraa Kaayirootti mariirra turan. Biyyoonni sadan kana dura tumsa ijaarrataniiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badr Abdallaati galaanni diimaa fi nageenyi isaa fedhii biyyoota qarqara galaanichaa jiran qofa irratti hundaa'a. Biyya galaana diimaa hin daangeffamne kamiifuu galaana diimaa qarqara buufata waraanaas ta'e humna galaanaa qabaachuun fudhatamuu hin qabu jechuun dubbataniiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa jalqaba torban darbee umurii isaanii ganna 94tti erga du'aan boqotanii booda guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha isaanii bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti raawwateera. Sirna awwaalcha isaaniin dura sagantaan gaggeessaa muuzeemii Adawaa magaalaa Finfinneetti qophaa'ee ture. Namni siyaasaa bara mootii Haayile Sillaasee ministeera maallaqaa ta'uudhaan paartii mormituus hundeessanii paarlaamaa seenaniiru. Dhaabbilee alaa keessas dalagan. Itoophiyaatti baankii dhuunfaa jalqabaa akka ta'e baankii Awaash hundeessuu keessattis qoodni isaanii olaanaadha. Akka lakkoofsa Itoophiyaa filannoo bara 1997 irrattis injifachuun paarlaamaa keessatti dhimma dinagdee irratti gaaffii jajjabaa bulchaa Itoophiyaa yeroo sanii obbo Mallas Zeenaawwii gaafachuun akkasumas afaan Oromoon dubbachuun beekamu. BBC'n gaaffiif deebii addatti waggoota 6 dura obbo Bulchaa wajjiniin taasise keessatti mudannoo fi abdii isaanii gaafatee ture. Sirna awwaalcha isaanii sababeeffachuudhaan akka dhageessanis naffeerra. Maatii olaanaatu dubbise. Oromoon akka baay'ina isaatiif akka lafanni qabatee jiru. Afaan isaa yoo ilaallu mucaa hangafa Itoophiyaadhaaf waan inni qotu waan inni Itoophiyaa nyaachisu yoo ilaalle Addis Ababa duwwaa osoo hin ta'in kan biraayyuu nyaachisa. Uummanni akkasitti innaatti ilaalamuu hin qabu. Oromoon gara fuulduraatti yoo ta'e akka uummata guddaa tokkootti qabamuu qaba. Akka hangafaatti qabamuu qaba. Akka durii tuffatamuu qaba. Oromoon gadi ilaalamuu hin danda'amu. Durumaayyuu sirrii hin turre. Oromoo Federalist Democratic Movement kan jedhu paartii isin hundeessitan jira miti? Waa'ee kaayyoon paartichaa? Kanuma amma dubbadhe waa'ee Oromoo isa deebisuudhaaf ija jabaannee kaane. Ija jabaannee kaane jechuun iddoo hundumaatti waa'ee Oromoo dubbanne. Oromoo kan jedhu uummanni jira biyya kana. Lakkoofsaan hundumaa irra caala. Garuu waan inni qabu hundumaa gadi. Nu dhagaa hin dubbanna jennee kaanee dubbachuutti kaan. Oromoon godoo keessa taa'uu hin qabu. Warri kan biraa yoo fooqi keessa taa'an. Ammaan dura Boojii Dirmajjii fi Anaalee Ollaasaa bakka bu'uudhaan achi filatamtanii miseensa paarlaamaa taatanii turtanii. Haalli paarlaamaa keessa ture maal fakkaata ture? Rakkoon ture yoo maali? Paarlaamaan Itoophiyaadhaa ani ilaaluudhumaaf hangale malee dhugaatti paarlaamaa dhugaan jedhamu. Maaliif yoo jette eenyu eessa akka filatamu immoo warri Ihaadeeg murteessaniiru. Kanaaf ani biyyan filatamee dhufeef afaan isaanii ta'ee dubbachuun yaadni koo abjuu duwwaa ta'ee hafe. Maaliif ani waa'ee rakkina Itoophiyaa dubbachuun barbaade. Isaan immoo dhimma ishee biyya xinnoo keessaa ani filatame. Waa'ee ishee duwwaa akkan dubbadhu barbaada obbo Mallas. Maaliif Sumaalee dhatta? Maaliif biyya Sumaalee deemta waraanuudhaaf yoo hin jedhe maal si galte keessa maal kana keessa si galchinaan jedha. Kanaaf akka paarlaamaa biyya kan biraa akkati beektu miti. Isin paarlaamaa keessatti afaan Oromoo dubbachuudhaan kan beekamtanii afaan Oromoo dubbachuu paarlaamaa keessatti akkamitti jalqabdan boodarra hoo maaf dhiisaa deemtan? Ani yoon paarlaamaa gale uummatattis kan hin hime afaan Oromoon dubbadhaa jedheen gale. Akkuma hin jedhe jalqabnaan ta'uu dide. Attamitti ta'uu dide warri afaan hiikan afaan hiikuu dadhaban. Ajaji kennameefii miti. Teeknikalii dadhaban. Jijjiirama siyaasaa amma dhufe kana ni dhufa jettanii yaaddanii beektu? Hin yaadnaan. Maaliif warri Ihaadeeg ganaa waggaa 25-30 turu jedhee yaade garaa kootti malee Waaqayyoo ibsaa nuu baasa ammasitti jedheen hin yaadnaan. Erga biyya kana dhufe garuu waan baay'een argee
tokkoyyuu isa amma aan afaan Oromootiin BBC'tti dubbataa jirudha. Geeddaramni tokkoyyuu kana. Chaansii kana qabuun ture dur dubbachuudhaaf uummata kootti amma